Kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu qabannee jirra. Oduu irraa wajjin ana buunaa waa beekote. Paartiin biyyoolessa Oromiyaa adeemsa mootummaa mormuun ibsa baase. Godina Wallaggaa Bahaatti waraanni mootummaa hawaasa shororkeessaa jiraachuu jiraattonni himan. Mootummaan naannoo Tigraay ejjennoo isaa jabeessuu akka qabu hawaasni magaalaa Addagraat gaafatan. Paartileen mormitootaa filannoo yoo hin geggeeffamne fala biraaf of qopheessuu qabu jedhan. Dureen paartii biyyoolessa Oromiyaa Jeneraal Kamaal Galchuu Sudaanii fi Ijipt marii haaraa idila gabbayyaa irratti eegalan. Amma oduu bal'inaan. Paartiin biyyoolessa Oromiyaa adeemsa mootummaa mormuun ibsa baase. Paartichi ibsa isaa keessatti mootummaan kisaaraa heeraa isa mudateef fala heeraa osoo hin taane fala siyaasaa barbaaduu qaba jedhan. Paartichi itti dabaluunis fala nagaa fiduu yoo barbaachise paartilee mormitootaa waliin mari'achuudha jedhanii mootummaan kophaa isaa muraa fi kutaa ta'uu irraa of qusachuu akka qabus gaafataniiru. Godina Wallagga Bahaatti waraanni mootummaa hawaasa shororkeessaa jiraachuu jiraattonni aanaa deeggaa dubbatan. Waraanni mootummaa sababa tokko malee jiraattota hidhuu fi reebaa jiraachuu akkasumas ajjeesaa jira jechuun dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa deeggaa gaafatamanii seera kabachiisaa jirra jedhan. Hawaasni walitti qabamee bakka tokkotti hidhamuun immoo balaa dhibee koronaaf akka isaan saaxilu ni beekama. Mootummaan naannoo Tigraay ejjennoo isaa jabeessuu akka qabu hawaasni magaalaa Addagraat gaafatan. Jiraattonni magaalaa Addagraat akka jedhanitti uummanni Tigraay sirna federaalizimii ijaaruuf lafee isaa waan caccabseef ammas taanaan sirna kana eeguuf dhiiga isaa dhangalaasuuf qophiidha jedhan dargaggoonni magaalaa Addagraat. Mootummaan federaalaa beekamtii seeraa hin qabne doorsisa gochaa jirurraas akka of qusatu gaafataniiru. Paartileen mormitootaa Oromoo filannoon yoo hin geggeeffamneef qabsoo itti aanu filannoo biraa barbaaduun of qopheessuu qabu jedhan. Dureen paartii biyyoolessa Oromiyaa Jeneraal Kamaal Galchuu. Jeneraal Kamaal Galchuu itti fufuun mootummaan dhabiinsa nageenyaa Oromiyaa mudate kana akka carraatti itti fayyadamaa jira jedhanii uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaa tokkummaa isaa eeggachuu qabas jedhaniiru. Sudaanii fi Ijipt marii haaraa idila gabbayyaa irratti geggeessuu eegalan. Mariin isaanii haala qoodinsa bishaanii fi nageenya naannoo isaanii irratti hoggaa ta'u, Sudaan fuulaan Itoophiyaa fakkaachaa garaan immoo Ijiptii fakkaattee jiraachuun ishee ni yaadatama. Dabalataanis waraanni Sudaan lafa Itoophiyaa qabatee jiraachuun isaa immoo wanta beekamudha. Ayyan kabajamtoota dhaggeeffattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork sagantaan keenya kan guyyaa har'aa gabaabumatti kana fakkaata. Miidiyaa keenya Gullallee Miidiyaa Niitoork karaa Feesbuukii fi akkasumas karaa Yuutuubii sabskraayibii fi laayikii gochuun akka nu deeggartan immoo affeerraa keenya. Waan dhaggeeffataniif galatooma.